Oromoo yeroo mammaakuu boochiftuun boo'ichaan argattu, gorsituun gorsan argattu jedhamtiire. Egaa viidiyoo hedduu isinii qoodaa, waa baay'een isinii qoodaa. Ijoollee baay'een walee waa baay'ee sirraa barannee kan naan jettanii na galateeffatanii baay'ee jechantu jira. Har'a immoo anatu isin barbaadee gara keessan dhufe. Anatu isin barbaadee gara keessan dhufe. Waan kophaa kiyya cinqamee akka isin naa furtan, akka isin naa hiittanan gara keessan dhufe. Egaa shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa har'aa waan tokko isin rakkisuu dhufe. Kanaaf isin hundi keessanuu adaraa keessan viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaati yaada qabdan naa barreessaa. Yaada keessa nan barbaada. Akkuma isin walee yaada kana nuu qoodinaan jettanii warroonni gaafii na gaafattanii isinii deebisuu dadhabe samoona darbe keessi koo baay'ee biizii ta'ee ture, baay'ee cinqamee ture jechuudha. Namni cinqii hin qabne hin jiru, namni biizii hin taane hin jiru. Dhugaan isiniin jedha. Nuti shamarran biyya Arabaa yoo jedhamnu gizee tokko guutuudha, gizee tokko hir'uudha. Isiniif galee haa ta'uti sababa saniin gaafii namoota hedduu hin deebisne ijoolleen baay'een nakkumachaa turtan dhiifama naa godhaati. Ammaan booda reedii ta'ee gaafii keessanillee siniif hin deebisa jechuudha. Wanta na cinqe kara garuu siniif qoodee isinis naaf qoodaa yaada keessan. Siirasii ta'ee sinitti dubbadhaa naaf qoodaa yaada jechuudha. Yaada naaf qooduun duratti garuu viidiyoo kiyya kana dhaggeeffadha. Viidiyoo doon dhaggeeffatiin koomentii naan barreessinaa. Warroota viidiyoo dhaggeeffatanii koomentii naa barreessan nan beeka. Viidiyoo kiyya yeroo hojjedhu yeroo hundumaa warroota viidiyoo dhaggeeffatanii koomentii barreessanii fi warroota viidiyoo dhaggeeffatiin koomentii barreessan adda baaseen beeka. Sababiin isaa warroonni viidiyoo kiyya dhaggeeffan gaafuma isinii deebisisan deebisanii koomentii naa barreessitu yeroo baay'ee kanan argu jechuudha. Kanaaf egaa akkas ture. Anis akkuma keessanii kaddaamadha. Kaddaamaa ta'uu kootitti guyyaa tokko gaddeen beeku. Guyyaa tokkollee ofittis aareen beeku jechuudha. Maaliif jennaan carraa kaddaaminnatii kana namoonni baay'een dhufanii dhukkubsatanii mana yaalaa seenanii kan rakkatantu jira. Carraa kaddaaminnatii kana paaspoortii baafatanii biyya Arabaa dhufuuf meedikaala irratti qabamanii kan dhabantu jira. Waa baay'ee jira. Ani immoo isaan keessaa carraa kana argadhee, carraa kaddaaminnatii kana argadhee hojjedhee milkaa'uu danda'een jira. Ittaan gammada jechuudha. Amma yaadni isin gaafachuu barbaadu immoo maalinni hojjettanii wanta na dhaphise tokkotu jira. Innis ilmi namaa guutuu miti. Nuti baay'ee guutuu miti. Beezawwee shamarran biyya Arabaa dadhabduus miti. Shamarri biyya Arabaa dadhabduu miti. Beezawwee dadhabduudha ofiin hin jedhu. Ani dadhabduudha ofiin hin jedhu. Maaliif jennaan hojii gola madaamii ganama sa'aatii 11tti ribaa kaanee osoo fiinnu halkan aga sa'aatii 2 turra. Kanaafuu nuti dadhabdootaa miti. Garuu haa ta'utti gizee tokko tokko yaadni nu harkaa bittinnaa'utu jira isiniif galee miti. Innaa waa lamatu amma nafalmaa jira. Waa lamatu jireenya kee keessatti nafalmaa jira. Tokko Riyaala Sa'udiiti. 2 jireenya Itoophiyaati jechuudha. Lamaan kun wal bira dhufeetii nafalme jechuudha. Innis yoo isiniin jedhu jireenya Riyaala Sa'udii filadhee waggaa tokko dabalachuu yaadee ture. Jarri kiyyaa akkan hojjedhu barbaadu iqaamaan kiyyaa hin dhumannee jechuudha. Itoophiyaa irratti immoo barana yoo dhufuu baatte ammaan boodaan ifate waliin arginu kan jedhu jira. Ni beektu kana. Yoo dhufuu baatte anii fi ati waliin arginu kan jedhu jira. Akkuma beektanii shamarri baay'een gaafii kana namnis na gaafateera. Kanattan kiyyas kan nama na gaafateetis walitti qabeen isinitti himaa jira. Isin immoo walumatti qabaa koomentii nu barreessaa jechuudha. Amma waggaa tokko jireenya Itoophiyaa san dhiisee Riyaala Sa'udii kana filadhee waggaa tokko madaaminis mindaa siin dabalaa. Hanga ati barbaadde siin dabalaa.
yookaan immoo aga ji'a ramadaanaa nu bira taa'ii jedhan. Aga baatii ramadaanaa nu bira taa'ii yoo waggaallee taa'uu dadhabde. Inni jireenya Itoophiyaa immoo ammuma dhufuu qabda. Ammuma dhufuu qabda. Maallaqa osoo hin taane nuti kan si barbaanna malee maallaqaa miti. Dhaggeeffadhaa. Si barbaanna malee maallaqaa miti. Jireenyi Saa'udii immoo waan ati barbaadde hundumaa si goona. Mindaa si daballa. Amma waliin maal filattime? Jireenya moo maallaqa? Maallaqa moo jireenya? Yoo nan itti dhiisee jireenya asii kana filadhee waggaa tokko qaxxale kan achiisuun hin bada. Wanni kana isiniin jedheef immoo jireenyi biyya lafaati isin guuttuu manas jalqabeen ture manichi isin xumuramne jechuudha. Garuu jireenyi irraa fagaataniitii miti. Jireenyi irraa hiixataniitii miti. Jireenyi itti siqaniiti. Kanaafuu kootu itti siqiitii kan hafe wajjin xumurannaa. Anis jiraa, atis jirtaa, biyyatti wajjin xumurannaa. Jireenyi fageenyanii miti jedhama. Ani immoo lakkii jireenyi Itoophiyaa qaala'insi jireenyi Itoophiyaa baay'ee ulfaata. Waggaa tokko dabaladhee mana akka biyya Arabaa kanatti bareeffadhee fataa jedheen galaa. Inni biyyaa sun immoo lakkii kan biyya waliinii masqalaa. Akka biyyaatitti jiraannaa. Maal nu bichaadha kan nun geenyeyyuu jiraachaa jira biyya keessaa. Anis kophaa koo ta'ee jireenyi na jibbisiisee. Kophaa ofii jiraachuun hagam akka ulfaatu osoo ati jiraattee argitee. Kanaafuu koottu galiidha. Mee asirratti amma baay'ee natti ulfaatee dhugaa dubbachuudhaaf. Ani itti cabsee dabaluu nida. Gaafan dabale kan achiisuun hin bada. Waa baay'eetti balaasha'a. Kanaafuu jechuudha mee yaada keessan. Isaan yaada afaaniin jedhu ati waggaa tokko dabaliitii hojjedhu yaada kee guutii gali jettumoo galiitii jireenyatu si caalaa biyyatti waaqayyo waan sin jiraachisin jiraadhaa jettumoo mee maal naa qooddu hordoftoota kiyya. Asumarraan illee obboleettii koo gaafii na gaafatteef koomentii kee dhuftee yoo dubbifatte deebii ni argatta. Anis gaafii kana kiyyaa wal fakkaate waan ta'eef deebisuun dadhabe jechuudha. Tokko waan ta'eef jechuudha. Ni galee kanaaf yookaan immoo galee biyya laalee haala jiruu laalee deebi'ee dhufumoo asumarraan qaxxalee waggaa tokko taa'umoo yookaan itti dhiisee galee biyyattuu hafu. Kunniin sadeen falmii guddaa eegaleera jechuudha. Shamarri baay'een haala kanaan seenaa kana kiyya fakkeechaa dubbadhu malee ijoollee hedduun falmitu jechuudha. Sirriitti namoonni hedduun waa akkanaati. Maallaqaa fi jireenya wal cinaatti falmii. Baay'een keenya maallaqa filannee kan jireenya achii diigaa jirrus baay'eetu jira. Mee isin maal jettu? Mee maaluma naa qooddu? Koomentii kana, viidiyoo kana namni hanga dhumaatitti dhaggeeffatee koomentii gaarii naa barreesse dhuguma na jaalataa jechuudha. Waan na wajjin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Yaada keessanan isinirraa eeggadha. Baay'ee.